So, welcome. This is Organizational Behavior Chapter 2. Rammoo boqonnaa lammaffaa qabnee dhufne Organizational Behavior for Management, Business Management, Business Administration, Marketing Management barattoota kanneeniif qopheeffannee jechuudha koorsii kana. Kanaaf chapter tokkoffaa irratti isin dura post godheen jira viidiyoo isaa. Kanaaf warroonni chaanalii keenya haarawaa taatan gara duubatti deemtanii chapter tokkoffaa Introduction to Organizational Behavior laaluu dandeessu. Har'a chapter lammaffaa about Foundation of Individual Behavior kan jedhu ilaalla jechuudha. So here first perception are there. So perception jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaalla jechuudha. So perception may be defined as the process within which individuals detect and interpret environmental stimuli. Kana jechuun akkaataa dhalli namaa yookaan namni tokko wantoota naannoo isaa irratti argaman yookaan mul'atan akkaataa ittiin ilaaluu fi hiikaatti kennu jechuudha. Perception jechuun akkaataa dhalli namaa wantoota naannoo isaa irratti argaman ittiin ilaaluu fi hiikaatti kennu jechuudha. Perception jennaan. So perception is the process by which individuals organize and interpret their sensory impression in order to give meaning to their environment jechuu ni dandeessu jechuudha karaa biraatiin. So the term perception is simply the process of identifying what environmental stimuli and interpreting these environmental stimuli jechuu dandeessu jechuudha karaa gabaabaatiin. So this perception is the way of forming impressions about oneself, other people and the daily life experience. Kanaaf wanta tokko erga laallee booda adeemsa yookaan karaa ittiin hiikatti kenninu namaa namatti garaagarummaa guddaa qaba. Isa sanaani perception kan jennu jechuudha. So perception is very important terms. Components of perception are there. There are three type components are involved in perception. There is perceiver and the target as well as situation are there. Kanaaf component sadii qaba jechuudha. Perceiver jechuun wanta laallu sana yookaan wanta environment sana keessa laallu receive kan godhu. Yes, a person who receives stimuli. So sanaan perceiver jennaani. Target jechuun immoo refers to the thing to be perceived. Wanti nuti perceive goonu sun immoo target jedhama. Situation jechuun the context or the timing the perceiver and the target meet. Fakkeenyaaf nama aaree tokko ittiin gaafa walitti dhuftan namichi sun waan gaarii isinii deebisuu hin danda'u. Kanaaf isuma sana laaltanii namicha sana bakka kuni namichi yeroo hundaa amalli isaa badaadha jettanii conclude gochuu dandeessu. Garuu kontekstiin namichi keessa jiru suni yookaan taayimingiin namichi keessa jiru suni isin hin beekne jechuudha. Kanaaf perceiverii fi targeettiin situation inni keessa jiru sana wajjin ittiin wal argan sanaani situation kan jennu. Kanaaf component sadii kana qabaachuu qaba jechuudha perceptioniin. Perceiver, target and situation jechuudha. So there is a perceptual process are there. The perceptual process is composed of the process of what? Receiving, selecting, organizing, interpreting and finally responding. Naaf isaan shanan kana process shanan kana keessa darba jechuudha. Perceiving, selecting, organizing, interpreting and responding. So this one is the process of what? Perception. Receiving jechuun waan tokko fudhachuu jechuudha. Select jechuun wantoota fudhanne hunda analyzing goonu isaan keessa select goona jechuudha. Erga select goone booda immoo organize goone waan arganne sana hiikatti kennaa dhuma irratti sammuun keenya maal godha? Response kenna yookaan respond godha jechuudha. So here there is different factors that affect or influence perception. Perception keenya wantoonni yookaan faktoroonni influence godhan hedduutu jira. So a number of factors operate to shape and sometimes distort our perception. For example, there is a factor in perceiver and a factor in situation as well as a factor in what? Target, which can be associated to perception. Perception component sadii qabanneerra. Perceiver, situation fi target. Kanaaf
faaktaroota hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf situation taayimii ta'uu danda'a, work setting ta'uu danda'a yookaan immoo social setting. Isaan kunniin faaktaroota situation waan tokko murteessuu danda'an jechuudha. Yeroon hojiin sun social setting naannoo sana jiru maal fakkaata hin jedhu. Persiferiin sun immoo attitude isaa, motiiviin isaa, interest, experience fi expectation isaa wanta persiif godhu san irratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Target gaafa jennu mobility, motion, sound, size, background and proximity yookaan walitti dhiyeenya. Isaan kunniin faaktaroota targeetti tokko influence gochuu danda'anidha jechuudha. So isaan faaktaroota kanneen bakka tokkotti gaafa finnu the factor that influence perception jechuudhaan hidhuu dandeenya. So kanaaf faaktaroonni kunniin maal gochuu danda'u? Perception keenya shape gochuu danda'u yookaan immoo distort gochuu danda'u jechuudha. Maybe positively shape gochuu danda'u, negatively immoo distort yookaan immoo inumaa faalleessuu wantoota danda'anidha. Attribution errors. So in addition to these three influences, two errors have an impact on the internal versus external determination. The fundamental attribution error and the self-serving bias are there. So some attribution factor can generally attribution error and self-perceiving bias. So attribution error gaafa jennu is a tendency to underestimate the influence of situational factor and to overestimate the influence of personal factor in evaluating someone else's behavior. Kanaaf amala nama tokko evaluate gaafa goonu yookaan immoo madaalli keessatti gaafa galchinu wantoota lama hojjechuu dandeenya. Kana jechuun tokkoffaa wantoota influence sana underestimate godhan yookaan situational factor underestimate godhan fayyadamuu dandeenya yookaan immoo overestimate gochuu dandeenya jechuudha. So overestimation and underestimation both can have an effect on the someone's behavior on the perception. In the kind of self-serving bias, it refers to the tendency to attribute own success to internal causation like ability, hard work, self-worth, and the failure to external factor like chance and luck. Enough self-serving bias gaafa jennu ufittoo jechuudha. Fittoo ta'uu kana jechuun wantoota yookaan successii tokko kan fide internal ability keenya yookaan immoo nuti waan hard work taaneef jennee external stimuli kanneen akka chance fi laakii wantoota jedhan ta'an gaafa gannu that is known as self-serving bias jedhamu jechuudha. So these two are simply the attribution error or the factor that affecting our evaluation on someone's behavior jechuu dandeessu jechuudha. There's a common errors while judging others. Gaafa namoota judge goonu erroroonni nuti hojjennu tokkoffaa selective perception. Selective perception jechuun the tendency to selectively interpret what one sees on the basis of its own interest, background, experience or attribute. Selective gaafa filanneeti jechuudha. Kun wantoota laalle hunda akkaataa nuti feenuun yookaan immoo akka nuti nu galeetti gaafa filannee hiikatti kennuu eegallu selective perception ta'a jechuudha. Selective perception naannoo kanatti gaafilee hedduutu dhufa yeroo baay'ee exit exam irratti jechuudha. Kanaaf isaan kan sirriitti qabachuu danda'u qabdu. Fakkeenyaaf selective perception, halo effect kan jedhan kunniin tarmii kanneen hiika isaanii beekuu qabdu. Kanaaf selective perception akkuma maqaan isaanii ibsutti wanta tokko akkuma laalleen akkaataa interest keenyaa fi background keenyaa fi experience keenya yookaan immoo attitude keenya gaafa laallee interpret goonu selective perception jennaani. Halo effect jechuun immoo refers to judging an individual based on a single characteristics such as intellectual ability, sociability or appearance. Kanaaf halo effect jechuun simply nama gaafa goonu wanta tokko qofa laallee waa'ee namicha sana gaafa murteessu. Fakkeenyaaf intellectual ability isaa laallee, sociability isaa laallee yookaan immoo appearance isaa laallee waa'ee namicha sana gaafa murteessinu halo effect hojjannee jechuudha. So halo effect is simply judging an individual based on a single characteristics. The other one is projection are there. You assume the person based on your own trait and not what they actually possess. Yeah. Projection jechuun nama tokko
akkaataa tireetii nuti qabnu yookaan immoo amaleeffannaa nuti qabnu irratti hundaa'uudhaan namicha sana waan inni qabu dhiifnee judge gaafa goonu projection jennaa jechuudha. Inni kaan immoo contrast effectidha. Contrast effect jechuun akkuma maqaan isaa ibsutti dorgomsiisuu jechuudha wanta lama. So evaluation a person characteristics that is affected by comparison with other people recently encountered who rank higher or lower on the same characteristic. Kanaaf nama biraa wajjin compare goone higher yookaan immoo lower jennee gaafa madaallu nama tokkootiin contrast effect jennaan jechuudha. Inni immoo stereotypingidha. Stereotyping jechuun judging someone on the basis of one's perception of the group to which that person belong. Yeah, stereotyping jechuun namni tokko gruppii inni keessa jiru irratti hundaa'uudhaan gaafa judge godhu. Fakkeenyaaf gruppoonni isaa baay'een isaanii kanneen hojii hin jaalanne yookaan lazy kan ta'an taanaan innis akkuma sana jennee judge gochuu. Yookaan immoo inni hojii hin danda'u garuu gruppiin isaa yookaan namoonni naannoo isaa jiran hojii baay'ee kan hojjetan yoo ta'e isaan irratti hundaa'uudhaan namichi kun hojii gaarii hojjeta jennee gaafa judge goonu stereotyping jenna jechuudha. The other one is prejudice. Is unfounded dislikes of a person or group based on their belonging to a particular stereotyped group. Sababa gruppii nuti hin jaalanne keessa waan jiruuf namichi tokko akkasumaan gruppii sana keessa jiruuf gruppii sana keessa yoo ramannee kan jiran yoo ta'e that is known as prejudice. Prejudice jennaan jechuudha. So isaanan kanneen prejudice, stereotyping, contrast effect, projection, halo effect and selective perception sirriitti beekuu fi adda baasuu qabdu jechuudha. Inni lammaffaan attitudeidha. So as you know, attitude are ilaalcha jechuudha. Attitude jechuun ilaalcha. Attitude are evaluative statement either favorable or unfavorable about objects, peoples and events. Kanaaf ilaalcha nuti waan tokkoof qabnu gabaabumatti karaa gaariitiin ilaaluu dandeenya yookaan immoo karaa badaatiin fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf namas haa ta'uu danda'u, eventii ta'uu danda'u, objektii tokko karaan evaluate goonu attitude jedhama. Attitudein kun positive attitude ta'uu danda'a or negative feeling about objects, people and events ta'uu danda'a. Attitude is an evaluative statement or judgment concerning objects, people and events. So simply an evaluative statement or judgment concerning about object, people and event is known as attitude. Characteristics of attitude. An attitude is a predisposition of the individual psychological structure of the belief. So an attitude is simply a predisposition of an individual psychological structure of belief. They tend to persist unless something is done to change them. Or attitude can fall anywhere along the continuum from very favorable to very unfavorable. Kanaaf reenjii kana lamaan keessan ba'u jechuudha. Reenjii lamaan kana keessa hin ba'u jechuudha. Yookaan favorable ta'uu danda'a yookaan immoo unfavorable. Jechuun favorable jechuun of course kan nutti tolu jechuudha. Unfavorable jechuun immoo kan nuuf hin tolle jechuudha. Kanaaf ilaalchi wanta tokkoof qabnu nutti toluu danda'a yookaan immoo nutti toluu dhabu ni danda'a jechuudha. So component of attitude, there are three components of attitude. Akkuma perception kunis componentoota sadii qaba. Tokkoffaan cognitive component jedha, inni lammaffaa affective component, inni sadaffaan immoo behavioral component jennee bakka sadiitti qooduu dandeenya. Cognitive component gaafa jennu so thoughts, opinion, knowledge and the information held by individuals about specific person, idea, event or object. Example, my pay is low. Yes, kaffaltiin anaaf kaffalu waa'ee xiqqaadha jennee ilaalchi nuti sammuu keenya keessatti qabnu cognitiveidha jechuudha. Cognitivein maal fa'aa of keessaa qaba? Thought, opinion, knowledge or information held by an individual about specific person or ideas or event. Affective gaafa jennu immoo the feeling, mood and the emotion kana qabata jechuudha. Feeling, mood and the emotion is all about affective. About some specific person, idea or event or object, which may be positive, may be negative, may be neutral. I am hungry, buy my paid. This one is what? An affective component because feeling
or mood or emotion about something. So kanaaf moodii fi emotion irratti kan hundaa'u taanaan affective jennaani, opinion, knowledge fi information irratti kan hundaa'u taanaan immoo cognitive jennaani. Cognitive gaafa jennu yeroo hundaa knowledge, mainly focus on knowledge. Inni sadaffaan immoo behavioral component. So the predisposition to act on favorable or unfavorable evaluation to specific person, idea or object. Example, I'm going to leave the firm for better pay. So this one is a behavioral component of attitude jennee bakka sadiitti ilaaluu ni dandeenya. Source of attitude kanneen jedhaman, attitude may have many sources. Actually family attitude namaa dhalootaan yookaan family isaa irratti madduu danda'a, hiriyaa yookaan peer groups, coach, leenjisaa isaa yookaan manager isaa ta'uu danda'a. Society inni keessa jiru, yes, previous job, naannoo hojii duraan hojjechaa ture irraa dhaalamuu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo experience inni hojii irratti gonfateetiin madduu danda'a jechuudha attitude. So these are the source of attitude: family, peer groups, coach, society perception, job experience, and so on. Isaan kunniin they are the source of what? Attitude. Source of attitude. Source of attitude. Types of attitude. Most of the research in OB or organizational behavior has looked at 3 job-related attitude. One is job satisfaction. The other one is job involvement. The other one is what? Commitment or organizational commitment. Kanaaf akkaataa yookaan immoo hojii wajjin wal qabsiifnee attitude namaa karaa sadiin qooduu dandeenya. Tokkoffaa job satisfaction refers to the feeling of people having toward their job. Kanaaf namoonni akkanaa feelingiin isaanii hojii hojjetan tokko irratti galmaan ga'anii hojii sanaan gammaduudha. Actually job satisfaction argataniidhaan madaalama jechuudha attitude isaanii. Inni kaan immoo job involvement. It is about how much someone feels concentrated to their jobs, actively engaged with it, and considers their performance vital to their self-worth. Kun immoo namoota hojii hojjetan irratti gahumsa yookaan galma gahiinsa hojii sana irratti sirriitti hojjennee waa tokko produce gochuu dandeenya namoota jedhanii namoota ofii isaaniitiif gatii guddaa kennanidha jechuudha isaan kunneen. Yes. Kanaaf namoota akkasii hojii irratti participate gochuutu filatamaadha yookaan immoo hojii irratti participate yoo godhan malee hojii hiikuu namoota jaalannedha. Job involvement kan jennu. Inni kaan organizational commitment dha. Emotional attachment people have toward the company they work for. Kanaaf kaampaanii hojjetan akka mana ofiitti kan laalan namoonni hedduutu jira. Namoonni attachment cimaa qaban organizationii tokko wajjin jechuudha. Isaanan akkasii sanaaniin organizational commitment attitude warroota qaban jechuu dandeessu. Inni sadaffaan immoo personality jechuu dandeessu. Personality is simply defined as the sum total of ways in which an individual react to and interact with others. Kun immoo akkaataa namni tokko namoota biraa wajjin ittiin interact godhu. Yes, sum total of the way in which individual react to what and interact with others. So personality encompasses the relatively stable feeling, thought and behavioral pattern a person has. Naaf namni tokko behaviorii yookaan feelingii yookaan thoughtii stable ta'e yoo qabaate namootaaf personality isaa bareeda jechuu dandeessu. So personality is stable sets of characteristics and tendencies that determine the commonality and differences in people's behavior. Naaf namoonni hedduun personalitiin isaanii garaagarummaa guddaa qabachuudha. Namni tokko personalitiin isaa gaarii ta'uu danda'a. Namni tokko immoo personalitiin isaa xiqqoo kan balaafame ta'uu danda'a jechuudha. So this personality determinant are there. Determinant of personality refers to factor directly or indirectly influence individual behavior. Kanaaf determinant of personality kan jennu wantoota personality namaa influence gochuu danda'an karaa direct ta'e ta'uu danda'a yookaan immoo indirectly personality namaa irratti dhiibbaa warroota fiduu danda'anidha. So isaan kunniin tokkoffaa heredity ta'uu danda'a. Lammaffaan environment, sadaffaan cultural situation ta'uu danda'a. Isaan kunniin personality namaa warroota determine gochuu danda'an. Heredity gaafa jennu dhaloota argitanii yoo jiraatan namoonni maatiin isaanii yookaan akaakayyuun isaanii baay'ee aaru
isaanis yeroo aaran yeroo lola mul'ata environment isaan guddatan culture situation isaan keessa darban personality namoota ijaaruu irratti gahee guddaa taphata jechuudha. Kanaaf bar scientistiin maqaan isaan na jalaa badee malee daa'imni kan kee maal akka ta'u waan gochuu barbaadde natti miti akka ati barbaaddu ijaaritiin siif hin kennaa yookaan daa'ima kan kee bifa ati barbaaddutti kalaqii siif hin kennaa. Maaliif environmentiin naannoo tokko baay'ee guddina keenya personality keenya keessatti gahee guddaa waan taphatuuf jechuudha. Those are the major personality attributes which influencing what an organizational behavior. And the locus of control. Locus of control is simply the degree to which individual believe that they can control events affecting them. Yeah. Hagami namni tokko ofii isaa control godhee wanta keessa isaa keessa jiru control gochuutiin personality isaa ijaaruu danda'a. Namoota biraa osoo affecting godhin ofii isaatiin sirreessuu danda'a. Yeah. Inni kun baay'ee rakkisaadha yeroo baay'ee locus of controlling keenya baay'ee dadhabaataa namoonni hedduun jechuudha. So locus of control kan ammoo internal locus of control and external locus of control jechuu dandeenya. Internal gaafa jennu those who believe that they control their destiny. Yeah, ufuma isaaniitiin destiny isaanii namoota murteessuu danda'anii. Isaan sanii internal jennaan. External kan jennuun immoo who see their life as being controlled by outside. Yeah. Jireenyi isaanii hariiroo namoota wajjin qaban kan externally yookaan stimuli irratti kan hundaa'u isaan control jedhanii warroota yaadanii namoota akkasii kanaatiin reactive personality warroota qabanii jennaani. Namoota internal locus of control qaban immoo proactive mentality warroota qabanii jechuudha. So proactive mentality qabaachuun baay'ee murteessaa akka ta'e immoo hubachuu qabna jechuudha. Inni kaan immoo Machiavellianism is simply the degree to which an individual is pragmatic, maintains emotional distance, and believes that the end can justify means. This one is known as Machiavellianism. So, Machiavellianism jechuun namni tokko pragmatically amala isaa akkaataa situationiitiin jijjiiruudhaan justify gochuu nama danda'u jechuudha. Maintain emotional distances and believes that the end can justify means. So, high match scores would probably be suited for activities such as selling, negotiating, and acquiring limited resources. Low mark scores would seem to be better suited for structured, routine, and non-emotional situation. Kanaaf Machiavellianism kana high Machiavellianism score warroota qabanii fi low Machiavellianism score warroota qaban jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Warroonni low Machiavellianism score warroonni qaban simply can structured routine fi non-emotional situation wajjin better suited warroota ta'anidha. High Machiavellianism score warroonni qaban immoo probably be suited for activities such as selling, negotiating, acquiring limited resource. Namoonni akkana negotiation keessatti, selling keessatti, akkasumas acquiring limited resource keessatti namoota milkaanidha jechuudha gabaabumatti. Zaazarone self-esteem simply refers to the degree to which an individual like or dislike themselves. Jaalachuu jechuudha self-esteem jechuudha gabaabumatti. Ofii keetiif value kennu jechuudha. Ofii keetiif gatiitti kennu. So self-esteem is the extent to which an individual believes that he or she is worthwhile. Yeah, ani gatii qabeessa jedhanii yaaduu or deserving the individual, that is known as what? Self-esteem. So if individual have high self-esteem, ability to succeed at work, take more risks in job, and more likely to choose unconventional jobs, emphasize them positive when confronted with failure. Kanaaf namoonni high self-esteem warroonni qaban hojii tokko irratti galma gahinsa yookaan milkaa'insa hojii isaanii irratti warroota milkaa'uu danda'anidha. Riskii warroota hin sodaanne yookaan riskii fudhachuu warroota danda'anidha. Akkasumas wanta unconventional ta'e fi conventional ta'e dandeettii filachuu warroota qabanidha. Akkasumas riskiin gaafa isaan yookaan hufiinsi feelariitii akka experienceetti yookaan immoo akka positiviitti warroota fudhatanidha jechuudha. The other one is self-monitoring and narcissism are there. Self-monitoring is simply the personality trait that measure an individual's ability to adjust behavior
to external or situational factor. Kanaaf self monitoring jechuun akkaataa situationiitiin akkaataa situationii naannoo tokko nu mudatuutiin amala isaanii warroota adjust gochuutiin jiraachuu danda'anidha. Rigidity miti warroota flexible ta'anidha jechuudha. Narcissism kanneen jennu immoo describe the person who has very high sense of self-importance, requires excessive administration, and has a sense of entitlement, and they are arrogant. Namoonni kunniin immoo ofittoo warroota baay'isanidha isaan kunniin immoo. Yes, ofittoo warroota high self-importance, excessive admiration warroota barbaadanis jajamuu warroota barbaadanidha isaan. Narcissist behavior jenna jechuudha isaan kanneen. The other one is type A and type B personality. Warroota jedhamantu jira. Personality type A, personality type B. Namoonni personality type A warroonni qaban are always moving, walking and eating rapidly. Yes. Sochii warroota jaalatanii warroota walkii gochuu barbaadan warroota nyaachuu barbaadan isaan kanneen personality type A warroota qabanidha. The other one is feel patient with the rate at which most events take place. Survive to think or do two or more things at once. Yeah, warroota namoota wantoota sadii afur biyya tokko hojjechuutiin amananidha. Kan tokko with leisure time boqonnaa warroota hin barbaanne are always lose quantity. Yes, baay'ifachuu kan lakkoofsa irratti warroota xiyyeeffatanidha isaan kunniin. Personal type A. Personal type B warroonni kaan immoo never suffer from a sense of time urgency. Yeroo hunda time urgency irratti jarjaruu warroota baay'ifnedha isaan kunniin. Akkasumas feel no need to display or discuss their achievement. Yeah, waan argatan yookaan waan achieve godhan namaaf immoo warroota hin jaalanne. Play for fun and relaxation rather than to exhibit their superiority at any cost. Yeah, nama wajjin taphachuu relax gochuudhaaf malee superiority agarsiisuu warroota hin barbaanne. And they can be relaxed without guilty. Yes, bilisummaatiin warroota relax gochuu barbaadan isaan kunniin personality type B namoota qabanidha jechuudha. There is also a big five personality. This big five personality implies that consciousness, agreeableness, emotional stability, extraversion, and openness to experience. So these are the five big personality jennani. Consciousness warroonni jedhaman kanneen akka planning, persistence, responsibility, self-discipline, yes, deliberation and organization hammata. Extraversion gaafa jennu communication, self-confidence, sociability, social dominancy, leadership, excitement seeking. Isaan kanneen amaloota akkanaa warroota qaban. Agreeableness, cooperation, collaboration, collegiality, compliance, modesty, and trustworthiness amala akkasii warroota qabanidha. Emotional stability, confidence, self-awareness, self-regulation, self-evaluation, resilience, self-efficiency, robustness, self-consciousness amala akkanaa namoota agarsiisanidha. And openness to experience, creativity, innovation, imagination, curiosity, and social awareness. Kanaaf amaloota kanneen yookaan personality namoota kanneen beekuun akkaataa hojii isaanii hojjetan yookaan hojii tokko akka hojjetan, hojii kamii hojjetan akka milkaan organizationii keessatti maal kennuuf akka qabnu beekna jechuudha. The right person at the right position kennu irratti personality baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf namoonni amala extraversion qaban sales department irratti osoo ramadaman baay'ee bareeda. Maaliif? Communication, sociability waan qabaniif, leadership bareeda waan qabaniif jechuudha. Namoota conscientiousness warroota ta'an especially top management irratti osoo kennanii, planning irratti, persistence, responsibility fudhachuu irratti namoota amala akkasii qaban waan ta'aniif achirratti osoo keenya milkaa'ina guddaa fiduu dandeenya. Openness to experience namoota kalaqa adda addaa qaban, namoota waa kalaquu irratti dandeettii qaban, innovation, imagination namoota qaban, forecasting ability warroota qaban bifa sanaan ramadna. Emotional stability namoota qaban immoo simply self-regulation, self-resilience, yes, namoota hojiiwwan tasgabbii barbaadan irratti osoo ramadne baay'ee bareedaadha. Agreeableness namoota ta'an simply collaborate godhanii namoota wajjin hojii warroota hojjechuu barbaadan waan ta'eef isaan kanneen leader osoo goone
sirriitti namoota lead gochuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf big five personality is very important in organization jechuu ni dandeenya. The other one is matching personality in the job. Personality refers to individual difference in characteristics, pattern of thinking, feeling and behaving. So vocational interest in expression of one's personality, and that vocational interest could be conceptualized into 6 typologies. And there are realistic, investigative, artistic, social, enterprising, conventional, called realistic in short. Sannan kunneen they are what the big 6 typologies. So realistic means that realistic, investigative, artistic, yes, socials, enterprising and conventional. Jennee bakka qooduu dandeenya. Fakkeenyaaf realistic gaafa jennu refers to physical activities that require skill, strength and coordination jechuudha. Investigative refers to activities that involve thinking, organizing and understanding. Social, as the name indicates, one that used to helping and developing others. Conventional refers to rule-regulated, orderly and unambiguous activity. Enterprising simply refers to a verbal activity in which there are opportunity to influence others and attenuate power. Artistic refers to ambiguous and unsystematic activities that allow creative expression. So, and there is also mechanics, congruent occupation like mechanic, drills, press, compressor. Isaan kanneen realistic warroota ta'anii jechuudha. Investigative, for example, biologist, economist, mathematician, news reporter bakka kanatti ramadamu. Social worker, teachers, counselor, clinical psychologist kana wajjin match godhu jechuudha. Conventional, accountant, corporate manager, bank tellers and files. So akkasitti fakkeenyaaf artistii godhuun painter, musician, writers akkatti amala isaanii beekuun hojii isaan madaalu yookaan congruent occupation akka kenninuufi nu fayyada jechuudha. Inni itti aanu immoo learning ni afraffaan learning individual behavior keessaa inni tokko learning. So learning is a relatively permanent change in knowledge or observable behavior that result from practice or experience. Kanaaf learning egaa permanent change wanna temporary change miti. So permanent change of knowledge or observable behavior that result from practice or experience. So first learning involve change. Jijjiirama fiduu qabna. Erga baran barnoonni jijjiirama fida jechuudha. Inni lammaffaa that change must be relatively permanent ta'uu qaba. Dhaabbata ta'uu qaba. Third, that change is concerned with behavior. Amala jijjiirraa namni tokko barate kan jennu jijjiirama malee fideedha jenna. Finally, some form of experience is necessary for learning. Experience is barnootaaf baay'ee murteessaadha. Inni biraa theory of learning hedduutu jira. Kanneen keessaa the one is classical conditioning, operant conditioning and social learning jennee bakka sadiitti qooduu dandeenya theoryuwwan kanneen jechuudha. So these theories or 3 theory have been offered to explain the process by which occur a pattern of behavior. So what I mean by tokkoon isaanii ilaallu. So classical conditioning, simply learning by association. So classical conditioning is the process by which individuals learn to link the information from neural stimulus to stimulus that cause a response. Yoo yaadattanii raattan noota biology irratti gaafa barattan kutaa dakaa yeroo hundaa saree tokko hiine sa'aatii irratti yoo beelicha yookaan dawlicha yookaan bilbiluutiin sa'a sanatti foon kan kenninuuf yoo ta'e yeroo foon hin kennineenis bilbila sana yoo dhageesse salivation akka fiddu almost asin bira kutaa dakaatti barannee irra biology irratti almost learning by association jechuun san learning by association kana jechuun individual learn to link with information from neural stimulus. So that stimulus cause what responsive jechuudha. Kanaaf sarichi suni dawwalanii foon gaafa kennaniif boodarraa foon hambisanii gaafa dawwalan salivate gochuu eegala jechuudha. Maaliif neural stimulusiin suni gaafa sagalee sana dhaga'u foontu si dhufaa jira ergaa waan dabarsuuf jechuudha.
Sakanani classical conditioning kan jennu. So in classical conditioning, the process unconditional stimulus or environmental event bring out a neural response. Then the neural environment event called conditioned stimulus is paired with the unconditioned stimulus that bring out the behavior. Eventually, conditioned stimulus alone bring out the behavior, which is called conditional response. This theory is developed by Ivan Pavlov. Ismail Fusaricha jennisana Ivan Pavlov ito yeroo jalqabaatiif develop godhe jechuudha. Kanaaf biology irratti kutaa dhagaa waan barattan yaadachuu qabdu jechuudha. Namichi kun saree irratti yaalii gaggeesse. Saree tokko inni dhee dawlii hin dhageessisa. Erga dawwalee booda foon fidaa jechuudha. Isa sana bartee sarichi yeroo dawlii dhageessu foon dhufuu baatu salibeet gochuu eegalte jechuudha. Isa kanaan maal jedheeni unconditioned stimulus for conditional response jedheen jechuudha. So there is 3 stages here. Stage 1 is all about the present limit unconditional stimulus jechuudha to the dog. He noticed a great deal of salivation, unconditional response. Okay? Unconditional stimulus for unconditional response. Stage 2. Stage 2, he only rang up the bell, neural stimulus, the dog, no salivation. Lammafarat, beeli sana nirukute garu salivation in tur. Sadafarat maal godhe, the Pavlov was accompanied that offering of a meat to the dog along with ringing up the bell. After doing this several times, the Pavlov rang up only bell without offering the meat to the dog. This time, the dog salivated by ringing up of the bell alone. Jalqabaratti maaltu ture lammafarat foon osoo fidin ringi sana bichaa beelii sana gaafa godhu neural stimulus or neutral stimulus sila ta'eef salivation hin ture. Sana booda stage sadaffaarratti garuu maal godhe beelicha rukutaa yeroo hundaa foon kennaafi ture yeroo booda foon kennu dhaabe jechuudha. Dhaabnaanis garuu maaltu ta'e sarichi sun salivee gochuu eegale jechuudha. Maaliif amma fudhatameef yookaan bareera jechuudha. Inni lammaffaa operant conditioning. The concept was originated by V.F. Skinner. It is a type of conditioning in which a desired voluntary behavior lead to reward or prevent punishment, which deal with the response stimulus connection. Operant conditioning. So Skinner inni kun immoo maal godhe conditioning in which desired voluntary behavior lead to reward or prevent punishment. Naaf waan tokko gaafa si godhu reward qabaachuu danda'a yookaan punishment dhabuu danda'a jechuudha. Isa kanaan. So operant conditioning argue that the behavior is a function of its consequences. People learn to behave to get something they want or avoid something they don't want. Fakkeenyaaf daa'ima keessa yoo dubbiste sadarkaa tokkoffaatti baate sadarkaa tokkoffaa yoo baate immoo badhaasa siif hin kennu yoo jetteeni barataan sun conditionally badhaasa sana waan yaaduuf maal godha ni qo'ataa yookaan immoo sirriitti ni dubbisa barataa cimaa ta'a jechuudha. Yookiin immoo yoo dubbisuu baatte siin adabaa yoo jetteeni badhaasni jiraachuu baatus barataan sun adabamuurraa maal godha ni dubbisa jechuudha. Isa sanaani operant conditioning kan jenneen V.F. Skinner. Inni sadaffaa social learning jedha. This is simply the theory that states the learning of the people through observation and imitation of others in the social context. Kanaaf simply kun immoo namoota observe gochuutiin yookaan immoo imitate gochuutiin kan barannudha. For example, much of what we have learned comes from teachers, peers, watching model parents, motions, picture, television, performers, bosses and so forth. Sannan kanneen ilaaluutiin barsoota keenya ilaaluutiin dhaga'uutiin hiriyaa keenya ilaaluutiin model garagaraa ilaaluutiin motion of picture ilaaluutiin wanni barannu suni social learning jechuu dandeenya. So there is also a method of shaping behavior tokko shape gochuu ni danda'ama karaa sadiitiin shape gochuu ni dandeenya. Tokkoffaa reinforcement, inni lammaffaa punishment, inni sadaffaan immoo extinction. So reinforcement gaafa jennu reinforcement is simply the behavioral shaping method that increase the frequency of particular behavior that it follow. There are 2 types of reinforcement, positive reinforcement and negative reinforcement. Positive when the response is followed with something pleasant. This is called positive reinforcement. Jechuun reinforcement sun yookaan response sun wanta gaariitiin kan deeggaramu ta'e fakkeenyaaf badhaasa. That positive reinforcement jennaan. Negative refers to an increase in frequency of behavior following removal of something that is displacing and desired situation. Fakkeenyaaf barataa tokko televizyinii hin ilaalin dubbisi.
yoo dubbiste erga qo'attee booda televiizyinii ilaaluu ni dandeessa jetteeni barataan suni sirriitti qo'atee sa'aatii isaa sirriitti kan fayyadamu ta'e dhumarratti televiizyinii akka laaluu goota isaatis positive reinforcement jedha. Yoo dubbisuu baatte immoo televiizyinii kana laaltu jettee reemootii sana kan irraa kaaftu yoo ta'e now it is what negative reinforcement jennaan jechuudha. So positive reinforcement and negative reinforcement jechuun bifa kanaan hiikamuu danda'a. Punishment jechuun adabbiidha. Beekamu undesirable consequence of the particular behavior. Punishment decrease the frequency of undesired behavior. Kanaaf wanta behavior hin barbaachifne namni tokko kan agarsiisu yoo ta'e punish goota kanaaf behavior sana gadhiisaa deema. So a professor who takes off 10 points for each day paper is late is using punishment. Fakkeenyaaf assignment tokko kennee barsiisaan tokko kan professorichi guyyaa tokko barfatte qabxii 10 sirraa kaasa jenna punish si gochaa jira jechuudha. Inni dhuma extinction is simply refers to the decline in response rate because of non-reinforcement. Sababa reinforcement waan hin jirreef behavior san yookaan response sana decline gochaa deemna taanaan that is definitely what extinction jechuu dandeessu jechuudha. This one is all about chapter 2. Kanaaf chapter 2 bifa kanaan xumurra jechuudha. Maybe next chapter 3 qabannee kan dhufnu ta'a. Ammaaf most nu ga'a jechuudha.